Ay, sobrang Isin dami tanana. ko mira kasi hindi baka. Mutenno urkite abbiyo mutenno urkite. Afaan kee qabadhu mutuq si haa godhu. Dabboo jiruus itti baka biraa irraa jirti jenne. Maqaa hargee kanatti hin tolu, maqaa warra Jimmaa fa'aa dhiyyaami. Yaa. Baxee fa'aa Battee. Baxee ji okay? Abiyyoom jommaan isaa meeshaa nu kaastan osoo eegatu. Aannan dhoowwaa bar. Gisee fudhatu dhalata qaba akka mana irraa naftu fidde. Dhalaa wanni sharmuuta jaamuun jiru bar duniyaa kanatti afaan qotee bulaa kana malee namni abbaa manaa eksii qaba osoo abbaa manaa qabu namni addunyaa tana guututti namni fireendii qaba moggaan. Kun ammoo sharmuuta nama jiru yoo sharmuuta ta'e biraa deem nama larrabsina bakka. Fidii isii maarraa dhiqatan. Laal dhalaan bareeddu na biyyoo jaartiin ta'e sharmuuta taate bareeddu mana keessatti sharmuuta ala darasaa taate. Bakkachiiftee Sani barbaadu. Wanni mana kana dhuftu malee rafuuf dhufti mana keenya. laal mee wayii Darasa mana keenya dhufte sharmuuta laatoo qabdu. Yaa sharmuuta. yoo badhaasa jaartiin dalte yoo si kaafachiifte gizee ishiin nyaata gootu haalatti dhiqattee ba'uu deemtu hottu itti as fuuta jaartiin gartee dasdasii qabdi. Akka siree jaartiin wanni mana keenya nu deemtuuf nuti. Amma sabiinaa kiti ol kaatee akkana achi gootee dabuu tuutan achi gootee achi deemtiimi bakka ati kaafatee Miira keessa sina itti yaa. yaa gisee alaa dhufte illee akkana gooteeti adda bantee akka faranjoonni ilaalama faranjoonni gisee alaa dhufte abbananii eegallaa dhiirti gisee alaa dhufte wanni mana nuu dhuftuuf darsaa dabbuu rafuufi darsa firra guurtee hettuufi ni feena nuti malta dhalaa mana sharmuutaa nuuf bareeddu. Addi bar galgala gisee ati sanuu deemtu ante dhabeetiin jirarra guyyaa guutuu huccuun dhiqaalee har'a achi deemu. Osaaraa qabdi walaa dhalaan akkasii sun bukoo jaan inni ari'an walaa. Akka itti raftuu si garsiisa laa akka inni itti kaatu laa afige. Maqaa nutti hin tuqingaa maqaa waan sanii nutti iyyamin. Akka rafu. Yeroo akkasii rafu qabdi. Ammas akka rafu qabdi. Amma laali amma rakkoon takka jirtu maali beektaa badhaasa dhalaa argeedhaa tana hudduutti irraa ciqqaaniiti shakara afaanii kana rabbi itti buusi amma miyyoon tun anamma wanni riskoo nama wayiiti jira sirarratti ol beetuma riskootti bana jaartii viidiyoo riskoodhaa gisee ilaale jaartiin viidiyoo inni ilaale san laalteetuma qotaa riskooti viidiyoo riskoodhaa laaltee akka sangootiif. Namni amma viidiyoo riskoodhaan laala irra baay'ee. Amma imaajin nama meeqaa turraa fudhachuu qaba bara. Amma Waa fudhachuu qaba. yaala turellee ta'e akkasii gaddee fi hudduu kana godhee rafeetti bakka. Gisee laa dhufe kaartu. Gaggoofi mamiyaa. Kuma dhufee lashiita kan akkana sirraa ol banee hudduu waan si fixa. Oromoo wal salaa rabbi sodaadhaa wal salaa wal tuqaa. Maqaa salsalaa kana dhiisa kaasaa irraa hin toru bara. Emmi maarree maqaan ta'u kun poolaayititti godhe maqaa ganda biraa faadhaa ayyaame osoo bashoo faa jedhe. Tole bashoo jaaniin. Kuti. Qotiin tadhiiraati baxeeji. Bakkee teessan sirri dhiqadhaa warri dhalaa bakkee teessan qonyonyoo irraa dhiqaa. Amma badhaasa Baxee. dhalaa arsiidhaa yoo fudhatte agana takka gaa dheerinni wanni anteenan isaanii Yaa jarri ni qabanii bara. dheerina sinjeera hagan takka guyyaa heerumtu ayaama gijee qabanii heerumaa deemtu wanni hundi kanname xiqqoo hagana irraa muran hagan takka dheeran akkana kanaa jira. Bara mana namni hedduun akkasii shawwatama jaan bara bika dubrummaa tana fa'aa yaan shamarran arsiin dubrummaa gisee darbite amma gisee fuudhaa deemtu qaxarraa godha deemi gisee gurbaan itti tokko madaan sanni dhukkubsiteemi. Ni dhiiga. Hidhiiti. Dubrummaa irraa fudhadhe nama jaba imaajin bakka talaan shawwatanii jiranii beeku bakka takkatti taate yoo dhalaan ala waan fedhe balleessite illee gabbara fudhatanii akka gabbara hin deebisne yeroo masaan fiixarra asirraa godhan torbaan masaan keessa kana jechuudha. Ijoolleen arsiidhaa tunis ati nama kenna guddaadha maaliif hararge hojjafaan baalagee haasoo itti naan jettee rakkadda wallaan. Dhagaa biyyo wauma sirriitti bargaaba bakka tanatti shawwatamu namni hedduun hin shawwatamu. Numa jira naannoo arsitti namni dubrummaa hedduun fardeessu. Bakkichee namni dubrummaa itti gaafatu walloo fi harargeedha naasitti hima. Walloo fi harargeetan dubrummaa gaafata dhugaa namni biyya. Gaafata malee naannoo arsitti namni dubrummaa si gaafatu hin jiru abadan.
Dhugaa arsi namni durmaa nama hin gaafatu. Gidee fuudhuun talaataata fuudhaa beeka. Arsiinni beekami. Dhala firaa fuudha. Sabrii. Sabrina maaltu gabbuse? Irra dawwalanii. Jarri kun hadhaa waa irra dawwalaa. Garuu micoota abbaa manaa gaarii rabbi haa kennuuf. Amma namoonni baay'een rakkoo Sabriinadhaa waan hubatan natti hin fakkaatu. Sabriinaan madda rakkoo guddaa dhokataadha qabdi. Maddi rakkoo dhokataan abbaa manaa gaariin hin jiru. Somaalee keessa nama karaa deemu jira. Somaaleen ifuu bishaan shaayiidhaa kana dhugdi. Shaayii sukkara bittee nan nyaatti. Sabriinaan nama heerumee ilmollee qabu ni beektaami? Ilmoo ni qabdi? Ni qabdi haa? Harmalaa dhagaa lakkaata nama kenna bareedaa wayi. Ani maalin jeeni ani wallahi waan ajaa'iba sitti ta'u waggaa dheeraa dura wal beekna. Biyyoon mamchoota nuti biyyi tana ni fuudhan. Dhugaa biyyi sodaatame namni sodaatame. Dhala akkanaati ala darsaa gosa mana keessa sharmutummaa si mana keessa tol deebistaaf. Wallahi maaliif ani maalin jeen keessa dabre sin gargaara akka obboleetti tokkotti biyya galiiti hooma shaayii bakka jimaa tokkollee ati fuulli kan kee bareedadha. Yoo madaba jimaa tokko finfinneedha madaba jimaa naatu si fuusisaan jeen ijoolleerraa maatitiyya madaba achitti qindeessanii qaban. Naati kanna ekki dalagadhuun jeesiif hin kanna. Ayyaanaan jettu okkee yoo reedii taate sin gargaaraan jeen waan achiin dhayte dalagaan eegalattullee. Garuu isiin miimooriin isii du'aadha. Du'a algadda ammaa asirra dhufanii ijoolleen takka dhufanii wallaahi ni gargaarraa naan jedhan. Yoo waanuma feeti godhachuu feete dhugaa rabbii yoo waanuma feeti godhachuu feete yoo achii deemuu taate Itoophiyaa dhuftee waan paasapoora nama tokkotu qabeef paasapooraan qabaafatu. Ni gargaara nama kana nama gargaartu maaliif fedhiidha waan kana godhaa hin jirtu amma fakkeenyaaf sheekaa roobee gargaaruun maali faayidaan isaa? Amma bayan gargaaruun maali faayidaan isaanii? Hin dhukkubsanne umrii nama guddaa hin taane rakkoon ittiin jiru amma intala abbaa manaa dhabdee kan feene ta'aa jirtan gargaaruu jechuun sababa qaba. Nama akkanaa gargaaruu qabda si galee obboleetti teenyaa beeki. Aslaaniin fuudhaa nama akka kana ifa gaatte malee islaamaas. Diyaaspooraan itti dhaqeeti hunda isaanii natti himten tamboo daabboo gaafata. Daabboo na gaafate diyaaspooraan meeshaa agarsiisa daabboo na gaafate takka siin gargaara jee tiktok irra takka isaan dhufee daabboo na gaafate. Daabboo nama gaafatti shirriidhaan. Daabboo waraabuuf shirriira kanan beektu firgamchoota wal jillee asee beektanis meeshee jira. Hin beektu siin jee hin beektu wallaahi hin beektu naamani. Shirriirummaan beektu. Ani dhalaa meeqatu gaafate dhiira meeqatu gaafate maallaqa si ergina jaaniini. Sabriinaan nama gaariidha maallaqaan fa'aa gaafatan gartee. Diyaaspooraan hooladha ni beektaami diyaaspooraan kan amma namni nama biyya alaa jiru kana nama hubannaa qabu isaanii beektaami namni. Barboo as dhuftee nama biyya alaa kana jiru kana gartee bar of jibbitaar biyya alaatu waanuma kanaa jettee badhaasa. Nama makiinaa amatu 30 dura faabirika irraa baate oofaa bara amma 30 as jiraate. Rakkoo gurguddoo. Makiinaa kireeditaan fudhatte qarshii 100 baatitti firraa kafalte. Baati baay'eetti firraa fitte amata 5 amata. Mee intala shaashee sana ol baasi. Mirti intala shaashee moo? Anis beekta akkuma harargeetiin ta'anii beektaa ijoolleen arsiidhaa hin feetu akkana naasu. Duba ta'e isaan arsii fakkaata ta'e hararguma jiiqa ta'e haasawni kee harargiidha. Gaa dhiigumaa ta'e horsiisitee malee. Yaa saniif isaan hin jaallatan. Hararguma si beekan. Namni harargeetti na beekan. Yaa ani warra waaqooti wanni ani baale. Neetworkiin qabdu. Yaa neetworkiin qabdu rakkattu shanya waan Abiyyo. Wayye. Abiyyo. Na yaamini viidiyoo be. Na kopalchiste dhugaa rabbii maal haasoftaati. Warra viidiyoo qophaa argina warri galtii guuttata yoo viidiyoo koo dandeessan. Viidiyoo Akkoo kireemaan dibachuu jira koo hagaa. Warri viidiyoo koo dandeessan. Ayyee qoy. Rakkoon qabu qoy kireemaan dibachuu jira. Ammaan dhufe. Daabo ijoollee isaa ta'e. Gorofate. Ana.
Ijoollee Harmilleeti yaa. Kuno sinjee laal. Yaa. Abiyyoon duras Laali. No duraan hin beekoni waan tokko hin beekaa. Gooroo gadeen tun mataan jabaattu laan rakkoon isiidha. Mataa jabeenya kanan qabanii ni beektamin. arjaadha jechuun deemta gorgotiin abiyyoo. Arjoomina qofa osoo hin taane wanni irrichi qabdu gartee sii wareegamuu fedhan daqiiqatti sii wareegamaniituma yoo sii wareeguu barbaadanis daqiiqa sii wareeganii si biraa kutan. Inshallah. Micoon bareeddudha. Jechuun ilaaltu jirtu asumatti ilaalu jirti maaliif akkas ilaaltu wal beekanii? Si ilaaluu jirti. Eessatti? Isa maal jeelaa duraan? Yeroo qofaltu bareeddudha maashaallah. Micoon madaalaan akkanaatu hin jiru furduudha beektaa rakkoo hin jiru. Qo'ee addi heerumtee jirtaati? Heeruman gaafatan asirratti hin gaafatin. Okkayyaa. Inni heerumte duura qalbiidha. Meeqa heerumte? Inni heerumte akka garaa alatti baatee jirti fuula laaltee hin beektu. Bilbileet. Yoo fayyadudha. Heerumtee jaanii gaafachuun sirrii miti ta'e meeqa heerumte? Meeqa heerumte kenna nama meeqa heerumee fakkaata gisee kenna laaltu. Amma waggaa duraa tokko gureetiin beektaa shamarran keenya irra guddaa isaanii sakkumaa beektaa biyyaa ba'anii ammaatti waa biyyan jirtu. Eenyu warabbal kaabaan dirdaan jira obboleessa kee biyyan jirtu kenna isaan dirdaan jira. Badaasaa dhiifamallee naa godhi miyyoon tun qalbii na seente kam gisee kanatti sirriitti jettu hagiidhaadha qabdi dasdasi. Badaasaa jara lama wal dijaa soodi. Nalage. Ati barri jeetta bar agarte. Biyyan jirtu. Namni biyyan jira akkam jechuudha biyyan jirtu biyyan jira. Atanii misin salaateetiin dhufaate kottaa. Mooditara naa kan ni deemu. Micoon bareeddudha wallaahi waan beeku hayyee jaama dubbii santee keessatti deeffannaa. Wanni badaasaa isiin tuqina ta'ee. Daabo ijoollee karramilleeti. Abiyyoo badaasaa sirraa dhorkee bara. Eeyyan dulla Harmilleeti. Abdusalaam bar shaggee boontuu karramillee jeetti sirbee bar duuri karramillee tuura dhedheeraa faayfaayoo amala qaban ammas si galtee. Garuu nyaata godhuun beekanii jaan dhugaadha. Warabbal kaaba namni maan akkana laa obarraa nyaata godhuu beekan jiru dhugaa obarraa nu jambar karaa ni beektaa. Michoona boonaa taate oborraa taanaan hayyee laalu waan irree fuudhaa baddu siin jee badaasaa gartee. Ummaan tantee warra diibadhaadhaan. Ommaan tiyya. Ommaan tiyya maali? Abiyyoo. Assalamualaikum Habibi Bade. Nakamitti sabunti Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abo dalan oborraa number 1 barra ko harondatu. Wallahi warqidha wadiisi ba dubbii ajaa'ibaati beek. Abiyyoo mee wayisi maati Kairoo tanatti mana nama hundaa dhaqeetumaan qaba. Mana hunda barambarroo jira mana dhalaa oborraa malee. Kas turu wallahi dhugaa kaji. Wallahi mana dhalaa oborraa barambarroo takka nagartu mana keessaa wallahi nadaafaa qulqullumina. Azuma mana kana taaree wallaalan jaarsarratti wallaalan dhugaa rabbi dubbachuuf. Wallahi mana kana laa ni nadiifeessan seeta akka mana madaamin nadiifeessan wallahi. Arra mirqaara jirtu maashaallah ani aasha dirta jaanii mi warra keenya qoolii tokko. Wanna akkanumatti osuman maali dhaabbatee arra guyyaanis ala jaabeeta xiqqishuma akkanuma jabanaa godhe jabanaa. Gaariinis. Ammas amala isaanii irraa maali ni beektaa jaarsa kana gammachiisuuf stressiin isaan qaba wallahi abiyyoo waan hin harkeerraa. Naaf dhugaa keessa yaa. Garuu nasiiba jaarsaan qabanii ni beektaa namoonni gaggaariin akkasii. Akkasii sun beekama. Dhalaan gaggaarii nasiiba jaarsaa akka hin qabneen arge namoota hedduu. Dhalaa dhiira bareedaa fi dhalaa bareedduun nasiiba bultiin qaban irra guddaa. Hin qaban yaa. Isaas dhalaa bultiin boksiin isa tumtuu isa fuudha. Isis sakraana takka zabanyaa isii fuudha. Yaa nama tartiiba hin qabne irraa caccara mustariyaa. Maal irratti ta'uu danda'e?
Pompi kuni wanni kuni yeroo baay'ee waan akkasiitu mul'ata hawaasa keessatti. Ijoollee keessaan diddiim. Lama kisin wakab darra beras dada. No jechumaaf jee barinni jechumaaf jee. bar waanuma dhugaati kun. Abiyyoo akkam isa dubrisi ol yaa'e. Diddiimtuu keessaa ol galchuu jiraan. Ati maratee na kun jira lakka. Dara kaween warra keenya bitta jeembo. Laa jechuun yaa beekatu maaliif jennaani wanni ijana dhoyte saniifin Ijaanuu raa qalbii dawaa jetteefin. akka qalbiin viidiyoo banadhaa ijoollee teenya. Hambara naga buuse. Akka qalbiin gartee tabiraa ijaan nu lallaalle urjii fednaa. Mustari ammaan akkana haxaa hojjetu yaaba. Kayyoo nagatti tanan argine ubar. Ergattee naanis mustari viidiyoo banadhu waa xara gujjirta. Suuree eegaan ergadde. Angaruu hojiirra jira. Yaa funyaanuma si laallaa beere yoo fungee taateen bahin ammoo. Fungeedha haa duba yoo fungee teessifamu waanuma kiyyoon ta'e waan ta'eef jecha hin qaanfadhu. Laakiin abiyyoo bika muraa tana ni daggarta moo ati sappoortiin goota moo gootu muraa tana. Nan godha. Haa muramtuu moo akka muramne. Lakki moo muramu muratu qaba baleeso jarri warri amma muratiin khasaaraa nu fidanii irraa maal taate. Wallahi kaayiroo keessatti beetee akkanumatti baajaaj keessattis birrettis ol dhawatan beetee. No muratu qaba. Dhugaa kanaan jeessa qoyaa biyyatti kalluuna isin nyaachisaa hin jeen dhakkaa dubbii kalluunaa miti murachuu dhabu akkas godhe. Wallahi irraa muruu qaban inumaa waan birallee irraa mura yoo jiraatte muruu qaban wallahi isin jee. Dhugaas gaabooda rakkina biddiiba. Namni ajaja haadha fi abbaa cabsaanii beektaami. Sokkitiin galtu barta muratte tun abiyyoo. Sokkitiin galtu. Yaabo galullee abaatu suutuma dhaytee biddaa isin irra wayya. Wardalleen maashaallah wardalleen bare warda ijoollee isaati. Mutirra jirta wardaa teenya. Sanamni maqaa wardaa kun hundi wal fakkaata. Wal fakkaata. Maaliif isi furdina irra jaaniin hin saabar. Mutiidha gara gadii santuuq irraa kaasi yeroo wardaa. Godi muut godhadhu ayyee.